Biqiltuu kana kunuunsuun daa'imman egeree boruutiif bu'a guddaa kan qabu. Dubartoota ijaarsa biyyaa keessatti olaanaadha. Ijaarsa biyyaa keessatti akkuma olaanaa ta'e dhaabbii biqiltuu keessatti. Dubartoonni utubaa biyya kanaati. Bakka dubartoonni hin jirretti wanti kamuu hin jiraatu. Egaa akka magaala keenyatti guyyaa har'aa biqiltuu 300 ol dhaabuudhaaf asitti argamna. Maqaan kee Ahmed Hussein jedhama. Bulchaa bulchiinsa aanaa Bulchaanaati. Sagantaa dhaabbii biqiltuu adoolessa 21 akka aanaa kennaatitti dubartootaan akka dhaabamuuf sagantaa qabameetiin jedhe sababeeffachuudhaan iddoo addaa mana barumsa burqaa guddinaa keessatti dhaabaa kan jiru ta'uu isaati. Kanaan wal qabateetiin sagantaa dhaabbii biqiltuu dubartoonni akka biyyaattis akka addunyaattis gahee isaanii as keessatti yookaan akka biyyoolessaattis gahee olaanaa baataa turuu isaanii kan agarsiisu as keessattis qooda olaanaa fudhachaa jiraachuu isaaniif ashaaraa magariisaa kana keessattis gahee isaan irraa eegamuu qabu waan isaan gochuu danda'u qaban dhaloota boruu ijaaruu keessatti gahee olaanaa akka qaban isa qofa osoo hin taane nageenyummaa fi hawwattummaan akka biyyaatti jiru akka cimuu fi daran akka dabalu gochuu keessatti gaheen dubartootaa murteessaadha. Kana qofa osoo hin taane maqaan kiyya Caaltuu Damissee jedhama. Itti gaafatamtuu waajjira dhimma dubartootaa fi daa'imman magaalaa Shaashamannee. Guyyaa har'aa dhaabbii biqiltuu kanarratti kan argamneef guutuu Oromiyaatti dhaabbiin biqiltuu hojjetamaa jira. Innis immoo dubartootaaf daa'immaniin kan raawwatamaa jirudha. Egaa dubartootaaf daa'imman hawaasummaa isaanii keessatti dinagdee isaanii guddisuu keessatti dhaabbiin biqiltuu kun shoora guddaa qaba waan ta'eef kanarratti akka guutuu biyyaatti akka guutuu Oromiyaatti akka hirmaataniif ta'ee jira. Egaa akka magaala keenyatti guyyaa har'aa biqiltuu 300 ol dhaabuudhaaf asitti argamna. Dubartoonni utubaa biyya kanaati. Bakka dubartoonni hin jirretti wanti kamuu hin jiraatu. Dubartoonni keessatti hirmaannetti wanti kamuu hin bareedu. Nus kanuma sababeeffachuudhaan sagantaa dhaabbii biqiltuu ashaaraa magariisaa inisheetiivii muummicha ministeeraa keenya sababeeffanneetiin isaan waliin dubartoonni aanaa kennaas gahee isaanii baachuu akka qaban qooda isaanii baachuu akka qabaniif isaan gidduutti argamneetiin sagantaa dhaabbii biqiltuu kana gaggeessaa kan jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanaaf akkuma baratameetiin jedhe sagantaan dhaabbii biqiltuu kun biqiltuu kana hadha dhaabuu qofa osoo hin taane dhaabnee biraa deemuu qofa osoo hin taane gaafa dhaabnee irraati egaa akkuma gaafa daa'imti takka garatti uumamtee booda kunuunsi barbaachisu isiif taasifamee haga gaafa ammootu dhalattee kaateellee waan guddina yookaan jireenya isii keessatti waa isii barbaachisu kunuunsi maatii irraa siif fudhamu sagantaa dhaabbii biqiltuu wanni dubartoota kana guyyaa dubartoota kana sababeeffachuudhaan asitti dubartoota keenya waliin dhaabne kun dhaabnee qofa biraa deemuu osoo hin taane biqiltuun kun akka daa'ima kunuunsa barbaadu saniititti akka daa'ima egeree boruu guddatee biyya kana dhaaluuf ga'uutitti biqiltuun kunis guddatee gaaddisa biyya kana akka ta'uu danda'u. Dhaloonni egeree ammootu biqiltuu dhaabuu bara kana dhaabuudhaan dandamachuu dhaadannoo jedhuun akkuma muummichi ministeeraa keenya qabatan nutis akka aanaa keenyatti dubartoota hirmaachisuudhaan biqiltuu dhaabuun dubartoota ijaarsa biyyaa keessatti olaanaadha. Ijaarsa biyyaa keessatti akkuma olaanaa ta'e dhaabbii biqiltuu keessa kana dubartoota fi daa'imman hirmaachisuudhaan daa'imman abdii boruuti. Abdii boruu kana immoo ammarraa dhaabuudhaan dandamachuu dhaadannoo kana keessatti hirmaachisnee akka isaan biqiltuu dhaabanii akka aanaa keenyatti godhaa jiru. Kutaalee magaalaa afran qabnu hundarratti jaarmiyaalee dubartootaa qoodamanii kan irratti hirmaataa jiranii fi kutaalee magaalaa qabnu hundarratti kan biqiltuun kun dhaabbataa jiru ta'uu isaati. Egaa biqiltuu kana dhaabuu qofa odoo hin taane uummanni keenyallee akka kunuunsaniif ergaalee garaagaraa dabarsaa fi jirra. Biqiltuu dhaabuun bu'aan inni qabu waggoottan wal faana inisheetiivii muummee ministeera keenyaa Dr. Abiyyi jalqabame waggoottan gara 7 ta'u yoo hojiirra oolu bu'aan inni gammaatti argamsiise waa baay'eedha. Bu'aa inni argamsiise kanaan immoo oomishaaf oomishtummaa isaa dabaluu danda'uu isaa qonnaan bulaan keenya ragaa qabaa jiruu fi oomishaaf oomishtummaan dabaluun immoo badhaadhina hunda galeessa ta'e akka biyyaatti mirkaneessuudhaaf baay'ee kan nu fayyaduu fi bu'aa guddaa kan qabu qilleensa kanallee immoo qilleensa mijataa uummata keenyaaf kan taasisu ta'uu isaa bu'aalee garaagaraa uummata keenya kan kennaa jiru ta'uu isaa ibsuu barbaada. Biqiltuun hadha dhaabne kana yookaan
dubartoota kanaan dhaabame kana kunuunseetiin egeree biyya kanaa keessatti biifuu yookaan dhaloonni dhufu gaaddisa yookaan boqonnaa sammuu jalatti godhateetiin akka ittiin sammuu isaatii fi qilleensa hawwattummaan qilleensaa faalamni qilleensaa kan uumamne hawwattummaan naannoo kanaas yookaan hawwattummaa akka biyyoolessaatti kun daran akka dabaluu danda'uu fi gahee guddaa qaba waan ta'eef nus kanuma sababeeffachuudhaan dhaabuu qofa osoo hin taane dhaabnes kunuunsuun akka danda'amu kunuunsineetiin galma barbaadamu yookaan kaayyoo biqiltuun kun dhaabatameef beekneetiin kunuunsa barbaachisaa ta'e qabuunuu fi asumaan deeggarsa kennaa fi deeggarsaaf hordofii fi to'annoo kan gaggeessu ta'uu isaatii wal qabateetiin saqqaanaa kennaatitti iddoo garagaraatti dhaabnee jirra. Kun akka carraa ta'eetiin asirratti qaama caasaa garaagaraatiin bobbaasne malee iddoo garagaraatti sagantaa kana fakkaatu saayitii 4-5 irratti qabannee kan dhaabaa jiru ta'uu isaatii. Hojii kenna tajaajila lammummaa keessatti hojii kenna tajaajila lammummaa keessaa tokko dhaabbii biqiltuuti. Dhaabbii biqiltuu kan ammoo dhaabanii guyyaa har'aa kan gara mana isaanii galan qofa odoo hin taane ganama galgala akka qabeenya isaaniitti dhufaa kan kunuunsanii fi biqiltuun kun immoo haala gaariidhaan akka inni guddatu taasisuun kan irra jiraatu ta'uusaa dhaamsa kiyyaa. Gama biraatiin immoo biqiltuu kana kunuunsuun daa'imman egeree boruutiif bu'a guddaa kan qabuu fi akka biyyaatitti illee biyyi keenya biyya guddataa jirtudha. Guddina biyyaa kana immoo mirkaneessuu kan dandeenyu biyya magariisa biyya kunuunsa guddaa qabduu fi qilleensa gaarii qabdu yoo uummata keenyatti dabarsuu dandeenyedha waan ta'eef dhalootaaf illee baay'ee murteessaa waan ta'eef hojii kana akkuma kenna tajaajila lammummaa biroo cimanii akka isaan irratti hojjechuu danda'anidha. Mana barumsaa kana keessatti dhaabbii biqiltuu raawwannee jirra. Akkuma mul'atu biqiltuun bara darbe dhaabne kunuunfamee parsantii harka 90 ol naannoo kanatti kan qabate ta'uu isaati. Biqiltuu jechuun daa'ima jechuudha. Daa'imman kunuunsa barbaadu, bishaan barbaadu, dhiquu barbaadu, waan baay'ee barbaadu akkuma san biqiltuunis kunuunsa barbaadu waan ta'eef dubartoonni keenya biqiltuu amma dhaaban kana har'uma dhaabanii biraa deemuu osoo hin ta'in itti deebi'anii kunuunsuu ilaaluu yoo bishaan dhabe bishaan obaasuu yoo aramaan itti marge aramaa jalaa buqqisuudhaan biqiltuun kun akka qabatu akka kunuunsanii dhaamsa dabarsuuf barbaada.